Hiriira mormii naannoo Tigraay magaalaa Addaagiraat keessatti geggeeffamaa jiruun daandiiwwan gurguddoon naannichaa cufamuun isaa dhagahamee jira. Lammiileen saba Affaar mootummaa Eertiraa jalatti dhiibbaa mirga namummaa irra gahe baqachuudhaan kan magaalaa Finfinneetti argaman yeroo ammaan tanaa lakkoofsaan 57 ol gahuu dhaabbanni Genocide Watch gabaaseeti jira. Itoophiyaa keessatti boordiin mindaa hojjettoota xiqqaa murteessuu hordofuu hundaa'uun isaa dhagahame. Waldaan taaksii dabaree qabsiistota kafaltii hin mallee gaafachuun hawaasaa fi konkolaachistoota irratti dhiibbaa geessaa jiraachuun isaanii himame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu kanneen ammaas walitti dhageessan hangafoota oduu teenya guyyaa irraati amma bal'aa isinitti himna. Hiriira mormii naannoo Tigraay magaalaa Addaagiraat keessatti geggeeffamaa jiruun daandiiwwan gurguddoon naannichaa cufamuun isaa dhagahamee jira. Kaaba Tigraay Eertiraa irraa kiiloomeetira 45 fagaattee kan argamtu magaalaan Addaagiraat keessatti mormii dhagahameen daandiiwwan garaagaraa gaafa sadaasa 4 bara 2018 cufamuu eegalaman guyyaa har'aa hiriirri mormii humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay mormuu fi mootummaan nageenya hawaasaa dursuu akka kennu gaafatu geggeeffamaa oolee jira. Hiriira mormii kanarratti qaamoleen hawaasaa garaagaraa kan hirmaatan yoo ta'u humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay qaama mootummaa qolachuuf jecha nageenya hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessaa jiruu fi hawaasni hedduun qe'ee isaaniirraa akka buqqaaniif sababa taasisaa jira yoo jedhani dabalataanis dargaggoonni hedduun hojii dhabdummaa fi godaansaaf akka saaxilaman karraa saaquu isaa himuun kanaan gamattis ijoolleen hedduun mana barumsaa irraa fagaatanii akka jiran kan himan hirmaattonni hiriirichaa kanaan gamattis mootummaanis qaamota kanneen qolachuuf jecha hawaasa irratti dhiibbaa guddaa akka geessaa jiruu fi qaamonni mootummaa jijjiiramaati jechuudhaan hawaasa mootummaan bakka buuses hawaasa guutumaan guututti bakka bu'aa akka hin jirree fi jijjiirama barbaachisu akka fidaa hin jirre hirmaattonni hiriirichaa sagalee isaanii keessatti dhageessisanii jiru. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti rakkooleen kunniin ni furamaa jedhamee hawaasaaf gaadaa galamus rakkoolee kanneen itti fufaa jiraachuu hawaasni kunniin kan komatan yoo ta'u hiriirichi hanga mirgaa fi nageenya naannoo keenya eegsisnutti itti fufnaan ni falmannas jechuudhaan hawaasni Tigraay kan magaalaa Addaagiraat dubbatanii jiru. Namoota hiriira bahaniin kan cufame daandiin guddaan magaalaa Addaagiraat irraa kaasee haga magaalaa guddoo handhuuraa naannoo Tigraay kan taate magaalaa Maqaleetti geessu cufamuu isaa himamaa kan jiru yoo ta'u dabalataanis daandiiwwan gurguddaan magaalaa keessa deddeeman keessumaayyuu kan magaalaa Addaagiraat hedduun isaanii cufamanii jiraachuu isaa himamaa jira. Lammiileen Affaar kanneen dhiibbaa mootummaa Eertiraatiin magaalaa Finfinneetti baqatan lakkoofsaan 57 ol tahuu gabaasni Genocide Watch guyyaa irraa bahe ibseeti jira. Akka gabaasni dhaabbata kanaa hubachiisutti sabni Affaar saboota Eertiraa jiraatan keessaa saba baay'inaan Eertiraatti argaman yoo ta'u sababa loogii fi hacuuccaa mootummaa Eertiraatiin waggoota 20 dabran kana rakkachaa turan biyyarraa baqachuun dirqama ta'uu ibse. Haalli gareewwan xiqqaan Eertiraa keessatti dhiibbaa mirga namummaa irra gahuu mootummaan amantiidhaan qoqqoodee akkasumas sabootaan qoqqoodee saboota Eertiraa irratti dhiibbaa gochaa jiraachuu Genocide Watch gabaasa irraatiin beeksise. Eertiraa keessatti amantaaleen garaagaraa kan jiran hoggaa ta'u isaan keessaa Islaamummaa, Sunnii, Ortodoksii Eertiraa, Kaatolikii Roomaa fi Lootereenii Wangeelaa kan dabalatu hoggaa ta'u hordoftoonni amantaa biroo immoo xiyyeeffannoon hidhamuu fi bilisummaan amantii isaanii irraa sarbamuu dhaabbanni kun gabaasa baaseen beeksise. Dhiittaan mirga namummaa bal'inaan Eertiraa keessatti mul'achaa jiru kun kanneen akka jeequmsa mormitootaa fi saboota xiqqaa irratti raawwatamu uggura miidiyaa irraa kan ka'u hoggaa ta'u kunis Isaayyaas Afwerqii aangootti dhimma bahuun loogii hojjechaa jiraachuu beeksise. Haala kanaan Eertiraan loogiidhaan akka addunyaatti sadarkaa sadeessaa duguggaa shanyiitiin ammoo sadarkaa shaneessaa dhiibbaa garee amantiitiin sadarkaa ja'affaarratti akka argamtu dhaabbanni Genocide Watch kun beeksisuudhaan gochi Eertiraa kun yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti raawwate balaaleffachuun dhimmichi gara mana murtii haqa idil addunyaatti akka dhiyaatuuf yaamicha dhiyeesseeti jira. Genocide Watch Eertiraan loltoota isii Tigraay keessaa akka baaftuu fi bilisummaa amantii dubbii walgahii fi sagalee kennuu lammiilee hundaaf keessumaa amantaa fi saba xiqqaa akka murteessitu yaamicha dhiyeesseeti jira. Akkasumas mootummaan Eertiraa hidhamtoota siyaasaa hunda hiikuun filannoo bilisaa fi haqa qabeessa akka taasisus gaafateeti jira. Eertiraa keessatti sakatta'insa miidiyaa cimaa waan ta'eef odeeffannoon achi bahu baay'ee xiqqaa ta'uu kan ibsu dhaabbanni kun mormitoonni siyaasaa gaazexeessonnii fi warri akka mormitootatti ilaalaman yeroo baay'ee murtii malee waggootaaf kan hidhaman ta'uu beeksiseeti jira. Hedduun isaanii achi buuteen isaanii kan dhabamu hoggaa ta'u isaan keessaa namoonni siyaasaa 11 fi gaazexeessonni 16 waggoota 12 dabran pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii qeequudhaan mana hidhaa buufamuus beeksiseeti jira.
jira. Dhiyeenya kana ammoo gareen mormituu siyaasaa fi waraana mootummaa Eertiraa kan ta'e dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar loltoota haarawaa leenjisee waraana cimaa baatii 3 oliif leenjisaa ture eebbisiisuu beeksisuun ni yaadatama. Sirna eebbaa kana hordofuudhaan ibsa dhaabbanni baaseen hoogganaa fi ajajaa waraana dhaabichaa Ibraahim Haaruun leenjiin kun dandeettii waraanichaa cimsuuf tarkaanfii fudhatame kan ta'u hoggaa ta'u leenjiin kun tarkaanfii dinqisiisaa ta'uu kan fudhatu ta'uu beeksisee jira. Kaayyoo waraana kanaas Affaarota mootummaa Eertiraatiin cunqurfaman bilisoomsuu fi walabamsuu akka ta'es ibsuun ni yaadatama. Akka hoogganaan waraana kanaa ibsetti leenjiin tun hojii lolaa, tooftaa waraana geerillaa, dandeettii qaamaa fi sochii tarsiimoo naannoo banaa fi uummanni itti baay'atu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsee gareen kun ergama isaa mirga hawaasaa Affaar Galaana Diimaa eeguu fi cunqursaa mootummaa Eertiraa raawwachaa jiru qolachuuf kan hundeeffame ta'uu hoogganaan dhaabichaa Ibraahim Haaruun deddeebi'ee ibsuun ni yaadatama. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar kan Eertiraa keessatti sosso'an kanaan dura ibsa waxabajjii 3 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 baaseen hiriira uummataa naannoo Affaar magaalaa Samaraa hanga Loogiyaa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan hordofuudhaan wareegama lubbuu dabalatee qabsoo siyaasaa fi waraanaa itti fufsiisuuf kutannoo qabaachuu isaa ibsee turuun akkasumas mirgoota chaartaraa gamtaa Afrikaa jalatti mirkanaan keessumaa kanneen keewwata 1-25 keessatti qaaman sarbuudhaan ukkaamsaa fi jallina gara jabinaa uummata Affaar Galaana Diimaa irratti raawwatame jechuudhaanis ibsuun ni yaadatama. Konfedereeshiniin gamtaa hojjettoota Itoophiyaa boordii mindaa xiqqaa murteessuu hundeeffamuun isaa kan ibsame yoo ta'u itti gaafatamaan hariiroo dhimma alaa fi hawaasa konfedereeshinii obbo Ayyaloo Ahmad akka jedhanitti mindaan xiqqaan hojjettootaa kan murtaa'e qorannoo boordii bara baajataa kanaatti dhihaate irratti ta'uu himuun keessumaayyuu kanaan dura Itoophiyaa keessatti hojjettoonni hedduun isaanii gatii dafqaa isaanii yookaan gatii isaanii malu argachaa akka hin turre himuun rakkoolee kanaan wal fakkaatu furuudhaaf qorichi akka hojjetus ibsanii jiru. Boordichi muuxannoo biyyoota biroo irraa fayyadamuun haala dinagdee biyyattii galii hojjettootaa fi dhimmoota bu'uuraa biroo irratti qorannoo bal'aa geggeessuu kan himan itti gaafataman kun boordii miseensota mootummaa fi hojjettoota akkasumas konfedereeshinii irraa akka walitti ijaaramee jirus ibsamee jira. Itti gaafataman kun daballi mindaa hojjettoota mootummaaf taasifamu yaadachiisuun kanneen mindaan isaanii hin dabalamnee fi kafaltii xiqqaa ta'e gabaa tokko keessatti qixaan dabalamu kanneen kafaltii xiqqaa argataa jiranii kafaltiin isaanii namoota hojii wal fakkaataa hojjetaniif kafaltii wal fakkaataa kafalamuu akka qabuufis bal'inaan karoorfatee ni hojjeta yoo jedhame yoo xiqqaatee bara baajataa kana keessatti mindaan hojjettoota mootummaa kanneen digirii qabanii fi sadarkaalee barnootaa isaaniitiin adda bahee gulantaan isaa akka kaa'amus ibsamee jira. Hojjettoonni industirii fi dhaabbilee misoomaa dhuunfaa keessatti hojjetan mindaan xiqqaa waan argataa jiraniif xiyyeeffannoo addaa akka barbaadan kan kaase konfedereeshinichi gamtaan hojjettoota Itoophiyaa irraa deddeebiinaan mootummaan mindaa xiqqaa giddugaleessa gulantaa isaa akka kaa'u gaafataa turuu isaa kan yaadatamu yoo ta'u kana gidduutti hojjettoonni hedduu miidhaa fi qisaasa'iinsa humnaa guddaadhaaf saaxilamaa jiraachuu kan hime konfedereeshinichi kana booda haaldureewwan jiranii fi gulantaa mindaa xiqqaa akkaataa kaa'amu irratti akka hojjetamuu fi namni gatii dafqaa isaatii fi akkaataa galii biyyaa giddugaleeffateen akka argatuuf ni hojjetamaa jedhamee jira. Hoogganaan boordii haala kanaa hundeeffame bu'aa qorannichaa irratti hundaa'ee bara baajataa mindaa xiqqaan ni kaahama jedhamee akka eegamaa jirus eeramee jira. Waldaaleen iddoo dhaabbanni konkolaataa fi qabsiisaa dabaree tajaajila guddaa magaalota wal simsiisanii fi teekinooloojiin deeggarmu kennuu irratti hanga eegala waggoota 2 ol kan lakkoofsise yoo ta'u Itoophiyaa keessatti tajaajila haqa qabeessa diriirsuuf karoorfatame hojichi kan eegalame ta'us darbee yakki alseerummaa akka raawwatuu fi yakka alseerummaa kanaan hawaasni fi konkolaachistoonni akkasumas abbootiin qabeenyaa miidhamaa jiraachuu isaanii himame. Namootaa fi waldaaleen iddoo dhaabbii konkolaataa kafaltii tajaajila kamuu seeraan ala harkaan sassaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamu biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee kan beeksise yoo ta'u biirichi hooggantoota waldaalee dhaabbii konkolaataa fi dabaree qabsiistota waliin akkaataa iddoo dhaabbii konkolaataa fi haala kafaltiin karaa seera qabeessa ta'ee fi tajaajila mijataa ta'e kennuun danda'amu irratti marii bal'aa magaalaa Finfinneetti geggeessee jira. Marii kana irratti hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee obbo Fissahaa Xibabuu namootaa fi waldaaleen dhaabbii konkolaataa kafaltii tajaajila kamuu seeraan ala harkaan sassaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamus ibsanii jira. Yakkoonni alseerummaa fayyadamtoota tajaajila geejjibaa yeroo halkanii gatii taarifaa dachaan dabalaa akka jiranii fi rakkoolee wal fakkaataan akka mul'ataa jiru kan kaafame yoo ta'u rakkoo kanneen furuun waldaaleen tajaajila iddoo dhaabbii konkolaataa fi qabsiisaa dabaree itti gaafatamummaa guddaa fudhatanii hawaasa bifa haqa qabeessa ta'een akka tajaajilaniifis waamichi dhiyaatee jira.